dura isii xixiidhaan ishee eegalee yaa hilwa telefoona banaa bulta telefoona qaaqiraa bulta irraa rafee fuulli si badee gurbaan ha'afittuu Itoophiyaattu akkanatti shakku hafana isaa shakku ugguachi si geesse akkamsi godhaa yaa hilwaati yennaan yaaliin tiyya foon kiyyaa barfira kiyyaa waan miidhuu biyya namaa nageessee naan jette. Akkam jirtan hordoftoota sagantaa tanaa nagaa qabdanii erga isin jenne booda dhimma Taaju Shurweetii fi torbaan darbee isin dheessuu keenya na yaadata maqaa isinis daawwattanii namoonni adda addaa yaada isiniif fakkaatu yaada adda addaa nu kennitanii jirtan har'ammoo kutaa lammaffaa maatii Hilwaati wajji turtii godhee jira waan ajaa'ibaa waan hedduu garaa nama nyaatu waa'ee Hilwaanee seenaa isii waan hanga har'aan dhaga'in Hilwaa fi Taajuun akkama waliin dhufan har'a sagantaa kun haga maayyii yoo dhageeffattan waa hedduu kan bartan Hilwaan eenyu Taajuu fi Hilwaan akkamiin waliin dhufan sagantaa kana guutuun dhageeffadhaa gara keessumaatii yaarrataniin bilbilaan dubbisattiin isin dabarsa. Ookee shawirraa isii bilbila. Mee durarratti wal barru maqaan kee? Maqaan kiyya Liinaa Jindiisi maayi. Liinaa teenya maatii Hilwaadhaa wajji maatii ta'uu keessan dhageessin si bilbile. Mee Hilwaan maal hojjetaatan? Wallahi naaf Hilwaan obboleeyyii Rabbiiti. Yoo biyyaa wajjin deelee turte. Tole. Isin biyya dura nabira dhuftullee mitii uumatiyyaan nabira fide. Tole. Eeggatu Rabbiin fira waliin nu godhe. Tole. Kan dabartees isin akka biyya kana dhuftetti nu bira bu'uu turte natti saabaa jechuudha. Finfinneetti bira buuti. Tole. Ammas Naarjeeriyaa turte. Naarjeeriyaa irraa akka dhufte nu bira buute. Hilwaan Naayijeriyaa turte? Naarjeeriyaa turte Hilwaan. Yaadatiin haminaa hiite hojii. Abbaa malatti Naayijeriyaawidha. Abbaa Oromoo teenya mucaan faamii jaaniini feesbuukii isaalleen faamii Oromoo jaa. Tole. Biyya sanii wal fuudhanii? Lakkii asuma wal fuudhan dirreedhaa wal fuudhan. Tole. Dirreedhaa raayimaa wajjuma deemanii biyya sanitti inni gimaa goggogaa dalagaa achuma wajjin jechaa turanii jecha. Tole. Amma achirraanii achi turanii warruma laaluufi dhuftee biyya. Tole. Biyya dhufnaanis Finfinnee firan qabdi Hilwaan. Isiisis anuma. Tole. Aliin isiisis anuma Hilwaan. Hilwaan nama akkam turte dhiyaate? Hilwaan nama akkam turte amallisi? Hilwaan wallahi ani kan isiisis du'a kiyya beekuttiin beekaa mijiyyoo saalihaa mijiyyoo fayyiba mijiyyoo miskiina kanamni nyaatee quufunteetu Hilwaan. Mee Taajuu wajjii akkaataa itti wal baratu? Taajuu wajjii wallahi isiin laalli akka dhuftee akka turteetti toora ammataa na bira turte Hilwaan. Ammatti si bira turte? Sanitti Finfinnee. Firootata biyya kanarraa bahuun fedhaa. Biyya tana jiraachuu hin barbaadu. Jetteeti firootata ishii paaspoora illee ana kanitee anaaf isiidha hojii deemtee firootata eegalattee jechuu Hilwaan. Yeroo sanitti Taaju Shurubbeen dhimma kana hin illee beeynuuni jechuu nuti. Taaju Shurubbee akka obboleessaatti naani beeka malee akka guddaa ta'uu deemutti hin beeynuuni jechuu yeroo sanitti nuti. Ammoo duma guyyaa takka teenyee dachii dhagayi waan takka isaarraan beeynuun nuti. Bakka inni jiruu hin beeynu taa'ee dhugaa akka Oromoo tokko wallisaa Oromoo ta'uu kan hin beeka'an. Amma isiilleen akkasuma beeynuu godhu. Dhiira ta'insallee hin beeku miciyyoon sun. Inumaan beeku Hilwaan fira ta'insa. Alakkaan bifa haddaamillee. Maalitti ija isii firootata eegaltee firootata isii oofu jirtu. Eessumni isii tokkolleen Hoolaandi jira Yurooppuma keessa jira jechuudha obbo eessumni. Ganamaa galgalallee waliif bilbiluu turan na bira ta'anii jechuudha. Mana kiyya ta'anii akkasii eessumnisillee eegee imaltuu biyya namaa eegalte. Anaaf si gargaaraa. Lakkiin hin qaba maallaqa xiqqoo. Kanaanin karaa
jetteen ilaa Faraansi waraqaa haboonti yanaa tolchisiisu jirti jetteen ana baantee jechuudha. Ana ta piroosesa kana isii eegalsiistee ilwaa. Piroosesa kana kana maa hojii walitti fiddeen anaa fi miiciyyootiyya. Ikumsati jechuudha. Amma dhagay piroosesa isii eegaltee deemachi jirtu miiciyyoon tan huggulamallee imbaasii wanni seentee jirti Faraansi. Akkasitti waraqaaleen xiqqasho gurbaa tolchu jiruu fi wajjiin asuma jira Finfinnee keessa gurbaa sanillee ragaaf jira. Oduma deemu jirti xiqqasho akka imbaasii seentee naman taane wajjiin waliin kannu ka'ee hin fedhu nama kana wajji hin deemu waan jirutti wal didanii eega maallaqa moggaa kaffaltee jechuudha. Mana deebine naaf isin imbaasiirra. Mana deebine oduma keenya du'aa godhachu jirruuti galgalarraa sa'a 4 guyyaan san halkan keessa Facebook oduma irra jirtu isin chat na godhee gurbaa kana laalini beeytaaliin jettee nagarsiiftee jechuudha. Gurbaan kun gizee laallu Facebookin isaa taajuu shuruuf deeja. Facebook chat wal godhan Facebook irra wal baran haa dura gizee wal baranii. Aannin taa'anaa fi rabbii haaliqa qofaan jira mana keessa. Achiin gara galtee chat wal godhanii wal gaggaafachuu eegalanii jechuu warreessaatii jechaadha wal boromsa eegalan. Waa takkallee waliin beekanii. Inninis isiin beeku isii ijoollee deeme biyyarraa fiddatirra isiinis biyya namaa turteen ilwaan. Achirraa wal haasa'uu eegalanii. Oduma wal haasawanii fi wal gaggaafatanii ati eenyuun tala eenyuuti biyya tami. Dhaloonni kee hojeeni isiinis itti gaggaafattuuti firummaa seenan. Firummaa san bira kuttee foon taate ummaa isii fi abbaa isiitiin saakkanaa himanitti fooni walitti. Foonummaan dhufnaan ijoolleen wal jabeessu eegalte. Odumatti fufanii footoo ergitiif ganamu taqalau isgootanii ergitiif ilwaan na bira teessee. Inninis ni erga kanummaan qaqqalee wanni hundinuu. Amma toora baatii lamaan haasa'an akka karaarraas jirtu piroosesarras akka jaarsasiillee anuma bira firraa hiite hunda himteef waa takka waan isa dhoysite hin qabdu ilwaan na gubba himteef. Akkasi amma Finfinnee eenyu bira jiraachuu jirtaa eenyu biratti piroosesa kana eegaltee xumurachuu jirtaa jee kan gaafatu ta'eeni jechuu inni. Habootiyya bira taa'eetiin habootiyya bira fixachuu jiraa jettee. Haaya wal na barsiisii jee. Akkasi wal na barsiiftee jechuun taaju shurubbee isii wal na barsiisee. Akkasi aanaan agaagaa jechuun galee jechuudha. Akkasittiin sinjaaha. Ilwaan nabiira turtee asumatti wal baratan asumatti Facebookuma walii isaamsiteen. Garuu isaanitti waan akka wallahi ilaal isaanii ji'a lama ka telefoonaa walaa ta'uu turan. Sibiratti. Na biratti jechuu odoo waliin halaaleeffatiin. Ji'a lameen kana mijiyoon tun piroosesarraan jiraatu waa hundarra waan irra jirtu hunda himteefi jechuu ibsitee. Ifaan ifatti himteef waan isarraa dhoysite hin qabdu. Ana bira himteef. Akkasi jeen haaya tahee marhabbaanaa tahaa handa'uun gaariidha. Hilwaalaan odoo isiin karaaf haatee jirtu maallaqa cinaa bacinaa hafaltee jirti. Cinaa bacinaa maallaqa odoo taajuu wajji waliin barin. Odoo taajuu walittiin dhufin mikaa waliin godhatiin taajummaan kunuunuu hayata ishii jiruutii keessa odoon seenini piroosesa eegalte hilwaan. Piroosesni isiin eegaltee Faraansi seenuun isii hilwaan. Ha Faraansi jalqabdee jechuu. Ha Faraansa kana odoo deemu jirtu bulama imbaasii Faraansi deeysee jirtiin wajjiniin dhaqeeni ana tageessisee. Imbaasii Faraansi. Achirraa odoo jirtullee ijoollee Faraansillee hedduu dubbisuu turte. Isaanillee mitiisisa qabballaa jaanii mitiyoo teenya takkaa jira dirreedha haadha isiini. Faraansi galtii isiilleen anaa bira bu'ii anaa isa qabbalaa jettee. Amma isii biraahillee fiistee tasillee eessumnisiillee yoo maalleeynis irraa himatee
yoo waan takka taate ana bilbilatu karaan si dhufeetiin ammas karaan sirraa fuudhee na bira jiraattaa jeeneessumniti. Akkasitti haaya ettee isatti odoo jirtu ammaas michiyyoo takkaa jira geelee isiiti sitiraa kaanii jaanii isiinis wannuma keessa jiraattiini Awurooppuma kana keessa jiraatti. Isilleen ganama galgala nattis ni dawwalti isittis ni bilbilti. Isillee waan sirraa irrate jaartinis isinis nuti sitti guutaa hilwa. Eegee Itoophiyaan taa'u jetteen. Itoophiyaa eegan taa'u jetteen. Si gargaarraa karaa yoo buutee jaaniif jechuudha. Na bira jaaniif. Waan darbee si gargaaru jira jaanii ganama galgala dawwalanii jechuudha. Wal quba qabdiin ijoollee tana hunda jechuudha. Obboleettii muraasa raafanii jaanii jechuudha. Ganama galgala akka rahimaa wal barbaadanii Irooppuma keessa jirti isiinis siin gargaara waa hundatti naaf cinaa jiraa jetteen. Haa jettee odoo mijoon tun dhimma kanatti fufu jirtuuti hangana taaju shurubbee wajjin wal barre. Taaju wajjin wal barraan uummata kana hunda lafa keessee jechuuf irraa hilwaan. Ummata ficinaa jirra waa hunda diinagdeenis humnaanis bakkatti taqabballutti si taqabballaa jaanii. Haa eettee odoo mijoon tun itti fufu jirtu taajuun dhufee walakkaa seenee jechuudha. Taajuun seene amma taajuun dhuunfate isii ulii ganama galgala telefoona itti buusa. Telefoonni isii sa'a 24 qoonqoo gisee nyaattuuf viidiyoo bani jaan. Yoo rafte viidiyoo bani jaan. Yoo haate viidiyoo bani jaan. Yoo dhaabbattee karaa deemu jiraanne viidiyoo bani siiti eenyu. Naafii abootii adadaati. Shakkiidha moo jaalala? Shakkiidhaaf jaalalaaf taajuu sirri qaba. Shakkii waan itti qabu waan hin arge odoo isin biyyarraa deeminiin isarraa arge. Eenyu isin bira dhufee jaan mana adadateetii kana eenyu dhufee mana liinaa jaan. Keessumaa isin bira dhufee suujiirraa ittiin. Guyyaa 2 moo 3 namaan na bira dhufe bardaa. Hooqa namaa dhagee gaafatee jechuudha. Eenyu isin bira dhufe na adadaati ya bira dhufanii ibsu Arabiyaa keessa amaddeeraa turtee. Kaniif isii bira bu'anii suujiirraa dhufanii jetteen jechuudha. Akkasitti telefoona isii kannii jeen ana kannii dabarsitee mana eebbisaarraa baatee. Nin dubbisee keessumaatii taasisuu fayyaa nagaa jeetiin dubbisee nagaan na dubbisee jechuudha. Hai akkas taanaanii baraanniin naafaaniin aaraa yoon qooqa dhiiraa dhagee kan joote. Lakkii waan akkanaa yaadini mataa jalatti waan akkanaan qabdu waan jeetiin isaas kan jabbeessee jechuudha. Keessummaan tun na bira dhuftee keessummaatii yaan deemana guddisaa hojjira. Akkasi haa jee cufatee ugaa ammaas telefoonni deebi'ee sa'a 2 booda dawwalamu galgalarraa ammaas shakkii eegalee jechuudha. Biyyee telefoona fuutee mana eebbaa keessee lafa jedhamee jechuudha. Akka sagaleen namaan dhaga'amne. Akka sagaleen namaan dhaga'amne. Hoggaasanii jenni waa haala kana walirraa dhiisaa walirraa dhaabaa. Ganaa jaarsaa jaartiin taane. Haa waliin godhanne maaliin jenni la harkiin sun. Akkasittiin akkanuma bar nama shakkaa jette jechuudha. Akkasitti waan akkanaa haayaatii irraa muruu qabaa jeenitiin. Wala manaa jeenitiin adda cufattee akkasumas dhaabatu. Nihaa osoo jira jirtu godhatte mootii. Nihaa aanaatu godhe taaju shurubbee nihaa aanaa obboleettiin biyyata kanarraa dhufeetiin dirreedaa mana itti uffattee. Dirreedaa guyyaa 4 jechuudha. Obboleettiin narraa dhufee dirreedaa taajiyyaa naarra jiru siqatini ilwaa manatti uffattee kute'an. Ilwaa zaadii demi 4 inni quxuxurii silkiin jala jirani haanni dhabne galaa. Akkasitti guyyaa mana mixiyyoo tiyyaa oolti mana hikmaa tiyyaa isinis finfinuma jirti. Galgala randiisu etteeti mana kiyya galtee cufattee isaa jihaa tolchii jechii telefoona illaa hanga bari'utti. Telefoonni si giseen dirreedhaa taa'ee ani bilbilu biizii jamaali huma haa telefoonaan walitti jirraanaan jedhu. Amma feetiin amtaajiyaa giseen kitatte. Nadawwale inni dirreedhooti daarektii nadawwale telefoona. Taajin Jarmanirraa. Naadaadhaa ani noofti waqtii dadhabee hin galle taajiyaan fixannedhaan jee fixattee hin jeen. Boruun ba'aan jeen kara Finfinnee. Amma boru beeyti torbaan kana keessa yoo ni kaanaan goone deessee galatee isin ajjee taanaan jee. Taajuun mataan isaa aanaan. Daarektii nadawwalee.
akkasi ta'eetiin ani finfinnee ol deebi'e jechuudha mana ol deebi'eetiin dhufee isin mari'annaan isiinis bar'ee sumaanee gujjira baree galamaa galgala hafuura nakkuteen an jetteni haajee haa ejeetiin ka'ee ammaan sana nikaan kun kaaddataniin taatu wal mari'anna obboleettii isaatiin tumtaan akka jiraan jee akkasi ho'aateeti kanaaf obboleettii isaatiif isaan dura wal beeynaa beeyta ifi ulwaa dura taaju filwaan osoo walitti hin dhuftu wal beeyna naaf tumtaan akkasittiin ka'ee mari'annuuniin jee hilwaatiyya haaya marabbaan an jette obboleettii adda walteenii mari'atteen ifumaafiitiin jechuudha guyyaa isniina anala doolteetiin guyyaa isniina maallaqa ergeef inni maallaqni inni ergeef kuni hani haati goradhuu jee ergeef manguddoonis waan si gaafattu waan isaa kafali waan bitattu qalabatii fi waan si gaafatu jee anangatiin beeku akkaawuntii isiirra naqeef hilwaadha hilwaan isa duraa maallaqa caqin qabdi daba maallaqa akka talqabu hilwaadha akkasi fuutee bar akkaawuntii irra naanaqeeliin ede galgalaati raftee jirta nu dhiftee mana hirribaa jirta maallaqa aruuzaa kanikaa jee naa ergee naan jedhu meeqa si ergeen jee jechuudha kuma dhibba takka naa ergee jedhu humni dhibbi kuni fuunee naafi isii magaalaa walitti dhaqee jedhu guyyaa salaasaa san qalabatii deemnee wajjin qarshii kuma 30 bitatte mijiyoon qalabatii bitattee huccuu miideetii fi maal kana wajjin jiraa wajjin wada 50,000 bir carrasai kumsan ta'u bittee magaalumatti waan diikooraa fi addaaraasha siraatii fi kanaaf kuma 10 waan hundaahu digijjitii wajji waan addaaraasaati wajji keekaa wajji waan hunda laaqana manguddoon godhame wajji kumni dhibbi dhume ka isii dabartee siidaa beeyilwaan akkaawuntii isiirraa haqabdu anniin gammada guyyaan gammachuu kun guyyaa takkaaliin naan jettee jechuudha dhaabbattee fi baafattee godhattee hilwaan dhagooteef immoo ana mana fiyyatti obboleessii fi sulxaan haajimayuu ka manguddoo jiiffatee mana fiyyattee mana fiyyarraa harka fiyyarraa ka fudhate sulxaanii jechuudha obboleessa taajuu viidiyoon guyyaa san waraabamees ni jiraan sulxaani ka harka fiyyarraa manguddoo mana fiyya jiiffatee fidee laaqana nyaatanii du'aayii godhanii nikaa hidhanii galgala halkan irraa za'aa afuritti fudhaa akka ganama za'aa jaarseenan nikaa fi laaqanaan halkan ba'an tole mee liina nikaa boodaan qabsi bira turte nikaa boodaati hanga piroosasnii fi xiqqee shokaratti irraa ni beekamee tole irraa jofa dura eegalte san jechuudha irraa kanatti jeeqamee nimichi tolchu jiru sanii xiqqasho ni deemeen adisaabaarraa hara faraansa qote jeeqamnaan haatee isaan mari'attee jechuudha taajuu waa hunda naaf cinaa jiraa kan jiruun amma jaarsitiyya nikaafiyya qabdaa amma nama tokkollee dubbisini na gargaaraas hin jiini aanaaf cinaa jiraa ennaan bar maalleeyni dura kafalessanii unaan deebifne kantuunarraa irratee walakkaa kanatti jetteen haajuudha jannaan waan hunda baqqaa waan irrate naatu itti guutaa jaarsitiyyaa wulii aanaaf si baafataa jeeti piroosesa kana kaharas dhaabbate taajuun eegalsiiseenii jechuudha eegalsiisee maalleeyni inni itti ideef maallaqa xiqqoo takka maalleeyni san itti ideef isiin ka qabduuni eegalte xiqqoo takka itti ideef maallaqa nama dila kana nama goonsuun itti ideef fuudhee geesse biyya san dhugaa asirraa ilaa faraansi deemtee ilwaan jarman qaxitaa hin seenne ilwaan faraansi seenteeti faraansi irra dhaqee inni taqabbaleeti baaburaaniin dhaqee naangeena bilbilee alatti faraansi wajji bubbulanii guyyaa lamaa sadi faraansi irraa fudhanii jarmanii galfateen ilwaa eegasillee baatii torba amma eegas biraa deemtee baatii torba eega deemte mee eega waliin tura wanni sitta waldee sittee maa turte jira ani wallahi gaafa deeyteef nadawwaltee innillee isii ajjeesuuf guyyaa torbaan tokko hafe nadawwale
dawwale hin turre adaamaan ture ani dhimma tokkoof adaamarra na dawwale taaju na dawwale naa himatee uno akkanatti kaambii seentee naan jee yaa taaju olola hedduu haasa'ee waan hedduu haasa'ee maallaqa kiyyallee katti baatullee naa kafantu naan jee yaa taaju akkanan ta'in tasgabbaawii biyya namaa keessa hojii jirtanii isin lachuu waliif foonii dhiiga takkoo har'a mitiyoon tiyyoo ijoollummaa qabaatteellee softoobii dhalaadhaa intala dhalaa takkaa bara akkana jee waan fokkotaa naa hime ani waan fokkotaa sanillee sarraan dhageeffanne maaliif waanin asitti irratti hin argin achi deemtee hin gootu jaa silaa godhuu barbaaddee asi gootu finfinnetti ilwaan maaliif ifiif maallaqa siitiin taphachuu turte asin mitiyyoon maallaqa saatiin miti deefka saatiin miti deefka namaatiin taphachuu turte deefka ifii dalagattee dimaa fiddeenii ilwaan godha jechubaa hunda Sino wanni sistem teni jira eega baate. Sino wanni sistem imatteni jira eega osoo achi jira. Isi wallahi eega baatee sommana keessaas wallahi kuta kana hudhee naan jette kuta kallee deebitee wallahi hedduu rakkoo keessa jira naan jette ilwaati ya obsi isinii wali fooniin je'eenii isillee gorsee loleeni akkanaa bartilkiillee guututtiin kannee feesbuuka kiyyallee guututti feesbuuka isii ana bira kanniteef paaswoordii shakkiin asit dhufte dura dirree Addis Ababatti asitti feesbuuka isii guututti ergiteef yaa ergitu malee jeeni telefoona ammaa sun telefoonni isii biizii ta'e eenyu naasa'u jirtaa jechuu ture na biratti waan odoo na bira jirtuutiin diina waan kana eenyu naasa'u jirta eessa gabbaate eessa seente eessa sagaraa yoo seentanii shakkataa jiru saniifuu naan shakkiin dilli kuyyoo isin irraa hafte jiruun tanaa miti yoo achi deeyte kana daranii ilwaati yaadeeti miti gorchee jechuudha shakkii namichi amma asitti akkanatti shakku kun gaafa achi si deeffate akkamti godhaan jee kanaafuu shakkii kana irraa muriin jee dhibba namni yoo hojii jiraachuu fuula dura kaayoo qabaate wal shakkuu dhabu wal amanuudhaan jee jiruun tanaa miti jee akkati hedduu takka wal dhibuu turan aboo silkiidhaan hedduu wal loluu turan guyyaa lama yoo nagee harkatan guyyaa lama nagee hin qaban Osuma sirtuutu. odoo finfinnee jirtuu roota sarra jirtuu ilwaan eeganii haa godhate jettu Liina osoo achi jirtu isiin wanni jiru yeroo maayyiitiif liinaa yoo margite turgiidhaan eega baate. eenyu hilwaa eega biyya san beeyte moo Yeroo maayyiitiif yoo bilbila wal agartan. ani wallahi yeroo maayyitiif baatii jiwa inni ta'a eegaan hin argine Tole wanni siddaan. komitiyooti yaan gaafate hilwaan si dawalti ta'e tuyyee nan baddee nagarree ani biiziin ture ajaa takka irraa jira adaamaa beeyta ajaa sanii biizii na godhe telefoona tiyyaa onlaayina seenu gizeen onlaayina seene naa dawwalti onlaayina irra gizee naa agarte naa dawwalti ilwaan onlaayina ani toora baatii dhimma tokko jecha Addisabaan ture adaamaan ture hin seenne onlaayina Isooti yaan gaafannaan nagee fayyaa qabdii bar akkuma keessa jirti kaampii keessaa naan jirti ji'a tokko dura malee waliin agarre ani biiziin ture telefoonumaa onlaayina hin seenu ture an onlaayinuma wal agarra naaf ilwaan malee daareksi naan dawwaltu ilwaan isa ka daareksi naa dawwalu Mee waa'ee liina uummatatti wanni himuu barbaaddu fi atis rabbi si haa jajjabeessu. ani waa'ee hilwaa wanni nin himuu barbaadu arraas boruus ani waan eeggata boru biyyoota waan irraa haa ta'an hunda harkaatiin jira dhagayaatiin jira saniifuu wanni billee haa ta'umu kun hijiba silaa waan kana gootee biyya gooti finfinnee keessa gooti magaalaa guddoo namni akka barbaadu keessa ta'u jechuudha as keessa gooti mitiyoon sun ijoolleedhaa daa'imaa akka barbaadu ta'uu dandeessini jechuudha garuu nama meeqaatitti illee kadhatee jala yaa'u ture isii fuudhuudhaaf hilwaa finfinnee keessattuu jechuu jiruudhaaf jireenya isiitiif nam meeqaatu dhufee anallee nu kadhate nu kan ijaanii salateeti garuu san hundarraa qabdeeti jiruu tiyyaan firraa jijjiira haadha tiyyaan jijjiira warra kiyyaan jijjiira ilmoo tiyyaan guddifadhaadha haayoon hilwaadha haayoo dheeraa qabdi ture hilwaan na biratti dabarteehu biyya namaatiif
maallaqa dhiiraatiin dhaqa humna dhiiraatiin nyaadhaa sakandii takkaaf tayaabduu miidhiilwaan sakandiidhaaf maallaqa dhiiraatiin biyya namaa tarkaanfadhaa tajaajiltee yaaddee sakandii takkaaf fayyadu maallaqa isiitiin eegalattee dhimma isii haajaa isii piroosesasii namni biraa jaalattu ni jira ture wanni beeksisa eessa as Itoophiyaa moo laki alaas haa ta'u biyya keessa bikka takkallee hin jiru ilwaan jaalala waan gaamuu hin qabdu isa wajji waliin dhufte ittuma wajji ol jaalattee ofu jirtu hoggaa inni dogongorollee telefoonaan ni sosobbiin deebistee baduma isaati sosobbina bira teessee ilwaan wadii ka'iitii balleesse telefoonaan deebitee sosobbiin ilwaan obboleessa isii yaamtee mana kiyyatti sultaan jettu ana na feesseeti boocha himachuu turte ilwaan saniituu wanni irra kaayan kun hundi isin nama du'e takkaa fuula rabbii deemte gannuma irraa fuudhan ilma irraa dhiqatan waan irra kaayan kana hundan qabdu ilwaan gaariidha diinaa teenya yaadalaa kannitee hedduun si galatoonfadhaa atis rabbi si haa jajjabeessu amiin galatoomaa isinlee rabbi jannatal firdawsaa kennuufi garuu warri wanni rabbee isinirraa haasa'u kun hundi ifaa beekan dura mataa isaaniitu namarraa haasa'u dura nuti eenyu jaanii ifaa beekan isinirraa hikmaan aannanii hilwaan aannanirra adda ilwaan silaa waan godhu barbaaddu hunda akkanatti ilaal akka dhiiraatti maallaqa qabdi akka dhiiraatti dalagattee jiraatti maa nama maqaa namaa balleessan deddeemanii oromoon gaarii diinaa teenya yaadalaa kannitee hedduun si saajuu maleellee silaa numa deemsiisiin saajuun ifumaaf dhufee sii daameen kanan meeqalleen si gargaarra gizee haate